Nagaan waaqaas ni baay'atu. Viidiyoo kana dhimma biraadhaaf hojjetamu iyyuu malee dhimma afuuraadhaaf itti gargaaramu baay'ee waan hin barbaadeef viidiyochas waan jaalladheef irratti hojjedheera. Obboloota viidiyoo kana hojjettaniin ulfaadhaas niin jechuun barbaada. Namni bilbila gurratti qabatee jiru kun sooressa yookaan dureessa kan ta'edha. Fuula isaa dura dhaabbatee kan kadhachaa jiru garuu hiyyeessa dadhabaa lapheen isaa cabaa kan ta'e, ija isaa irratti kan hin mul'anne garuu lapheen isaa yeroo hundumaa mammaan kan coccobsitu, jiruuf jireenya addunyaa kan itti ulfaate, gammachuu kan hin qabne, yeroo hundumaa gaddaan guutamaa, beelee dheebotee nama marrummaan isaa hidhatee adeemu, nama kufee kufaatii isaa keessaa isa kaasu nama hin qabnedha. Dureessi kun garuu hiyyeessa kana gaafa argu of tuulummaan itti dhaga'ameeti jira. Akkamitti natti dubbatta, akkamittis natti buutaa jedhee tuffiidhaan fuula isaa dura dhaabbatee hiyyeessa kana salphisaa, hiyyeessa kana tuffachaa jira. Inni hiyyeessu kun ani beeleen gara kee dhufe homaa maalan godhee jedheetu isa kadhachaati jira. Dureessi kunis miira gaariidhaan hiyyeessa kana waan hin simanneef, hiyyeessi kunis waan rifatee jiruudhaaf dureessichi gaafa inni ol deebi'u bakka sanaa fiigee adeemuudhaaf murteeffate. Inni hiyyeessi kun garuu dureessi kun gaafa deebi'u sagalee isoo dureessa hiyyeessi kun sagalee dureessa kanaa gaafa dhaga'u fiigee achas deebi'e. Carraa biraa waan hin qabneef gaafa inni maallaqa kiisii isaa keessaatii baasu hedduu gammadee, keessi isaa gammachuun guutame, beeluuf dheebuu isaa sana keessaa akka ba'u gaafa argu baay'ee gammadee gadi jedhee dureessa kana miilla qabate ulfaadhu galatoomii kabajamiittiin jedhe. Nutis dubroo Maariyaamiif kan guggoofnu ishee waaqeffachuuf miti, garuu dukkana cubbuuf gabrummaa seexanaa jalaatii kan nuti itti baane, gadameessa isheetti kan baattaa haidheeffaa qulqulleetti dubroo Maariyaamiidhaan waan ta'eedhaaf nutillee isheef ni guggoofnaa, kabaja ulfina isheedhaaf ni ilaalla. Kanaafillee namoonni baay'een saganni qulqulleetti dubroo Maariyaamiif hin ta'u jettu. Saganni bakka lamatti ni qoodama. Tokko kan waaqummaa, inni Waaqayyo jiraataa bara baraaf qofaaf kan ta'u, garuu dubroo Maariyaamiidhaaf kan taasisnu rakkoo keenya keessaatii, dukkana cubbuu keessaatii akka baanuuf ilma ishee garaatti yookaan gadameessatti waan baatteef ati haadha dhugaadhaa, yaayyaana qabeetti nagaan siif haa ta'u jennee isheef guggoofna. Kun waaqeffachuu miti. Viidiyoo kanarraa kana hubachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa.